Maqaba kanirma kana fura qulqulluu waaqa tokko amiin. Galataa fi kabajaa haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamiif ta'u. Galatoo ergamicha qulqulluu Gabri'eel. Elsaabeet ulfooftee ji'a jeeffaatti ergamichi qulqulluu Gabri'eel Waaqayyo Abbaa biraa gara kutaa biyya Galiilaa mandara Naazreetitti ergame. Ergaan isaas gara deessuu Waaqayyoo ta'uudhaaf kan jirtu gara dubroo Maariyaam ture. Ergamichis gara isheetti seenee kennaan kan guutamtee gammadii gammadduu Waaqayyo si waliin jira hoo ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jedhe. Itti aansees dhimma dhufee babal'isee ergatti meen booda dubroon Maariyaam anis garbittiin Waaqayyoo kunootii akka jette naaf haa ta'uuf jechuun fudhatte. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 hanga 38. Ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Gabri'eel erga akka isheen mucaa dhiiraa deessutti himuudhaaf dhufus osoo gara ergaa isaatti hin darbiin jecha isheef ta'uun ishee galateeffate. Jecha nageenyaa qulqullicha Gabri'eel kana booda taasifachuun qulqulleettiin mana kiristaanaa keenyaa nagaa ergamaa Gabri'eelii qulqulluun jechuudhaan dubroo galateeffatti. Jechi nageenyaa qulqullichi Gabri'eelii kun duuti bara baraa kan itti murtaa'e dhala namaadhaaf misiraachoo jalqabaati. Ergamichi gara dubrootti yeroo dhufee dursee kan dubbate gammadii gammadduu kan jedhu ture. Hiikkaan wangeelaa misiraachoo jechuu yommuu ta'u misiraachoon kun asirraa eegala. Ergamichi dhufee durboodhaan gammadii jedhe. Kun dubroodhaaf kennaa guddaadha. Sababni isaas abdiin Addaamiif galame karaa ishee akka raawwatuuf Waaqayyoon waan filatamteef. Duuti bara baraatti murteeffamee gannata keessaa kan hidhame dhalli namaa irra deebiin karaa dubrootiin gammadi jedhame. Kanaaf gammachuun dubroo gammachuu isaa waan ta'eef dhaloonni hundumtuu kennaan kan guutamtee gammadii gammadduu jedhee isheef faarfata. Manni kiristaanaa keenyas gammachuu ergamootaa kan ta'e gooftaa kan deesse yaa dubroo gammadii tikseen dhugaan sirraa kan dhalate yaa dubroo gammadii kan jettu kanaafidha. Itti fufee ergamichi kennaa Waaqayyoon waan guutamteef gammadi jedhe. Kana dura akkuma beekamu dhalli namaa kennaa Waaqayyoo irraa adda ba'ee qaama isaa kan ittiin haguuggatu dhabee rakkachaa ture. Uumaa isaa Waaqayyoonis haa ta'u bakka jireenya isaa gannata dhabeera. Osoo haala kanaan jiru ergamichi dhala namaa keessaa ta'u kan taate gara dubroo Maariyaamitti dhufee kennaan kan guutamtee jedhee isheef dubbachuun isaa kan nama dinqisiisuu fi kan nama gammachiisudha. Dubroon haati keenya kennaan kan guutamtu ta'uu ishee dursee ergamicha haala kanaan isheef dubbate. Kennaan ishee kan raajotaa, kan duuka bu'ootaa, kan mana kiristaanaa fi isaan kaan hundumaa akka caalu dursinee akka kaasne ni beekama. Itti fufuun ammas ergamichi dabalee Waaqayyo si waliin jiraa jedhe. Waaqayyo dursee dhala namaa yeroometti kennaa mucummaa isaasaaf kennee dhala namaa wajjirraan jira ture. Booda garuu sababii cubbuu abbaa keenya Addaamiif haadha keenya waaniif waggaa 5,500 Waaqayyo gargaarsaan malee akka duraatti dhala namaa waliin hin turre. Ergaan durbootti himame kun garuu hafuura namaa kan fayyisudha. Waaqni foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhalate haala adda ta'een dursee ishee waliin ture. Jechi nageenyaa Waaqayyo akka ishee waliin jirutti himame kunis nuufis gammachuu keenyadha. Isheerraa kan dhalatu Amaanu'eel jedhama akkuma jedhame dhalatee Amaanu'eel jedhama. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu waliin ta'e jechuudha. Kanaaf nutis karaa ishee Waaqayyo nu waliin waan ta'eef jecha ergamichaan Waaqayyo si waliin jira hoo gammadi kan jennu kanaafi.
Xumura galatoo isaa irratti qulqullichi Gabri'eel ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jedhe. Waaqayyo dursee Addaamiif dubartittii irraa kan dhalatu mataa boofichaa rukkuta jedhee abdii fayyinaa isaaf kennee ture. Booda abbootii kan akka Abrahaamii fi warreen biroodhaaf abdii adda addaa kennaa tureera. Xumura hundumaa irratti garuu abaarsa fooniif labaarsa lubbuu kan balleessu eebbifamaan ilma Waaqayyoo kan irraa dhalatu dubroon haati keenya eebbifamtuu jedhamte. Eebbifamtuu jechuun abaarsa lubbuuf abaarsa foonii kan hin qabne haadha eebbaa jechuudha. Akkuma ishee firiin gadameessa ishees eebbifamaadha. Innis eebbifamaadha jechuun abaarsa lubbuuf abaarsa foonii kan hin qabne abaarsa kanas kan balleessu jechuudha. Galatoo Elsaabees. Maariyaam yeroo sana kaatee gara biyya Yihuudaa isa tulluutti ol baate. Mana Zakkaariyaas seentee Elsaabeesiin nagaa gaafatte. Elsaabees yeroo sagalee nagaa Maariyaam dhageessu mucaan gadameessa ishee keessaa ni utaale. Elsaabeesis hafuura qulqulluun guutamtee sagalee guddaan akkas jette. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keettis kan eebbifamedha. Haati gooftaa koo gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a? Kunoo sagaleen nageenya kee gurra koo yeroo seenu mucichi gadameessa keessaa gammachuun utaalee waadaa gooftaan kenne akka raawwatamu kan beekteef amantee ati eebbifamtuudha jette. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 39 hanga 46. Dubroon haati keenya misiraachoo ergamichaa akkuma dhageesseen kaatee gara fira ishee Elsaabees deemte. Isheen gad of qabduudhaaf haadha kasoominaa waan taateef ani haadha Waaqayyoo ta'eeraa isaan gara koo dhufuu qabu osoo hin jedhiin daandii dheeraa deemuun mana Elsaabees geesse. Yeroo sanatti Elsaabees jaartii kan turte dubartii guddoof haati keenya dubroon Maariyaam garuu dubroo waggaa 15dha. Elsaabees dulluma keessaa jiraattu malee kitaabni akkuma isheef dubbatee Waaqee duratti qajeeltu kan turtedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 6. Bultoo Waaqabbaa ilmaa hafuura qulqulluu kan taate dubroon akkuma isheen mana sana geesseen Elsaabees hafuura qulqulluun guutamte. Ittaansitees umuriin sin caala osoo hin jedhiin haadha Waaqayyoo ta'uu dubroo Maariyaam hubattee jecha dubroof ta'uun akkas jettee ishee galateeffatte. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keettis kan eebbifamedha. Haadha keenya dubroo Maariyaam kan galateeffatan qulqullichi Gabri'eeliif Elsaabees lamaanuu hafuura qulqulluun waan ta'eef jechi isaanii tokko ta'ee argame. Dursee qulqullichi Gabri'eel qulqulluun ilmi Waaqayyoo gadameessa kee keessa ni bulaa kan jedhee Elsaabees immoo akka inni gadameessa dubroo keessa bule beektee firiin gadameessa kees kan eebbifamedha jette. Ittaansuun haati gooftaa koo gara koo dhufuun akkamitti naaf ta'a? Kunoo sagaleen nageenyaa kee gurra koo yeroo seenu mucichi gadameessa koo keessaa gammachuudhaan utaale jette. Elsaabees dubrootiin umuriin ishee ilaaltee maqaa isheen illee hin waamne, haadha gooftaa koo jette malee. Mucichi gadameessa keessaa utaaluu qulqullichi Yaared Yohaannis garaa haadha isaa keessatti sagadeef jechuu ni keera. Elsaabees egaa jaartiin dulloomtuun kun haala kanaan qindeessitee dubroo Maariyaamiin galateeffatte. Dhumarratti immoo waadaa gooftaan kenne akka raawwatu kan beekteef amantee ati eebbifamtuudha jechuun amantii dubroo Maariyaam dinqisiifatte. Dhuguma amantiin dubroo baay'ee kan dinqisiifamudha. Yoomiyyuu raawwatamee kan hin beekne ilmi Waaqayyoo gadameessa keessa ni bulaa, Waaqayyo sirraa dhalataa, sanyii dhiiraa malee hojii afur qulqulluudhaan ni deessaa, durbummaadhaan deessaa kan jedhaman kana dubroon amantii guutuun qulqullicha Gabri'eelirraa fudhatteetti. Yeroon isaa ga'ee akka daa'ima tokkootti yeroo isa deessu ittuu bakki isheef dhibamee dallaa horii keessatti yeroo deessu akkamitti akkas ta'a yoo ta'e maaliif bakka gaariitti hin dhalanne jettee waan tokko hin shakkine. Ittiyyuu waan raawwatamu hundumaa amantii guutuun laphee isheetti qabachaa turte malee. Boodas bultoo diiyaabiloos kan ture Heroodisiin ari'amee baattee gammoojjii Gibxitti yeroo baqattu
isa baattee gidiraawwan sun hundi yeroo ishee qaqqaban yeroon fayyina sanyii Addaam ga'e ilmi isheetti tufamaa, reebamaa, arrabsamaa bulee guyyaa jimaataas alangaan reebamaa erga olee booda fannoo irratti yeroo fannifamu dubroon waaqulmaa ilma ishee irratti amantii guutuu qabdi. Cidha Dookimaas irratti yeroo argaman duuka bu'oonni isaa raajii isaa ilaalanii yeroo isatti amanan, dubroon garuu dursitee amantiin ishee guutuu waan ta'eef daadhii wayinii akka isaaniif kennu isaaniif kadhatte. Yihuudoonni osoo inni du'aa awwaala keessaa kaasu arganii itti amanuu kan dadhaban, dubroon Maariyaam garuu yeroo isa waliin gidiraa Gibxiitti simattu waaqummaa isaa irratti amantiin ishee guutuudha. Akkam nama dinqisiisa! Amantiin dubroo kun ishee dinqisiisnaan Elsaabees amantii ishee kanaaf dubroo galateeffatte. Dhuguma dubroon haati keenya jecha raajonni dubbataniidhaaf ergamichi dubbate karaa ishee akka raawwatu amantee fudhachuu ishee qofaaf akkam eebbifamtuudha. Bu'uuruma kanaan qulqulleettiin mana kiristaanaa keenyaas yeroo hundumaa galatoo qulqullichi Gabri'eeliif Elsaabees hafuura qulqulluutiin guutamanii dubroodhaan galateeffataniin dubroo Maariyaam haadha gooftaa keenyaan galateeffachaa jiraatti. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hunduma keenyaaf haa baay'atu. Galanni Waaqayyoo.